Ashamaa harka fuunee jirra jirtu hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamoo nagaa waaqayyoon isiniif haa ta'u. Miila isaaniitti tuubii biraankii godha jedheeti yoo naa milkaa'e walumaan ilaalla. Intaa namni zabana kana bakka rakkoolee wal oolchuun hin jiru jechuudha. Biraan kuma jedhee bilbila namarraa diimaa qabatee deemuuf kaatabee gooftaa nu baase. Maali yoo dandeesse si mana qarqaar ta'uun kan dandeenye suma naa dhiista malee maali namatti akkana namaan jechuun bakka biraan kuma jechuu addunyaan tuni dhimma biraa. Isaan hin beektaa miti araba akka nama araba hin beekne maal godhatta arabni daa'imni isaanii tofumaaf oosi maddiitti boochee akka waan ati rukkuttee nama godhu. Kiyyaafuu cinqame dhugaa na aarsite dhugaa rabbii maaliifi cinqaa kana keessa namni mee karaa kamiin bahuu dandeessaa karaa kamiin si qarqaara namaan jedha ana garuu amaluma kiyyan qoosa dhugaa namni garuu amala kiyyan beeku waan ta'eef oon ani kolfullee nama sobuna se'an beekte. Kanumaafatti amanuu masi kakadhennaan ani waan ati qoosu waan jireenya kiyya irratti namallee kakachiisuun jaaladhu ani beektee namaanillee kakadhu hin jedhu ofiifillee kakadhu an jireu kiyya irratti namaanillee kakadhu namaan jedhee hin beeku ofiifis kakadhu hin jaaladhu maaliif waangilillee nama kakachiisin jedha. Anan kana siin jedhee hubadhu kamasi yeroo baay'ee liif irratti si arga anaafa tolinaas sobnee beenna hin beeku galee garuu liif irratti qoos yoo taphattu waan hin beekuuf ijoolleerree bakkumatti liif irratti biraankii gootu waan hin beekuuf jechuun ani keessa gootutti rifadhe garuu biraankii na godhu nama hubadhu qaba. Yaa gooftaa koo. Amma ani furmaatan qabu bara dubbuu bakka yaani yoo jaartii fayyiteetuma dhuftee gadi na baasan malee barbarriin qollofanii barri kinoo gibbiitti gadi nama baasan mana keessa jechuudha baay'inii naan jette namittiin gadi. Alaan qollofanii baane. Qollofanii deeman. Qulfii tirfii immoo agarre beektee qulfii baay'ee tokko jira keessa barbaadee dhabe beektee qulfii isa kana bana. Akkam godhureeshi. Furmaanni kiyya kaa waaqayyooma eeggachuudha maalan godhan tala kookinoo inumaan yaadda argas ijaartiin illee sanuu har'a kamisa is oomti beektee ani dura ganama qursiin godhaaf jedhee yaadan qaba ture beektee gizeen ka'e shorbaa godhee fi daabboo garagarshaa tokko nyaatti. Adeemsa itti asirra Dubaay moo jecha jirtu? Saa'uudidha. Geetaa. What? Saddam Saudi Arabia. Dhugaa suudiin jira amma baay'ee tokko cannaqame bakka jaartii waan odoo bas wayyoofte tuma bas yaani dhukkullukumaanu ol ka'umaa dandeesse gaarii dhabeetti amma ol ka'uun bakka rakkoon ta'e bakka sani odoo ol kaate dhaabbatte rakkoon qabu ishiin waliin ka'in amma isaan akka waan ani aariidhaan hirriba keessaa na kaaste jedhee jaartii darbee kuffisee faatitti nama fudhatan beeku. Furmaata akkam jettamu furmaati maalidha ba'uu dandeessa tarii alaan akkanatti ba'uu ni dandeessa namni taqabbalu ni jira ala yookaan si fudhatachuu kooti bahuun odoo barriin banaa ta'e maali bahuu ani shufeeritti dawwaladhee nan deema ijoollee maddii masii dhaggeeffadhu kaa bakkin ba'uun hin jiru baramma karaan gadi ba'utu hin jirre barrii keessa qollofan kan gibbiitti gannama baase odoo barriin keessa kun banaa ta'e barrii alaa axirranuyyuu zallalee nan deema jala. Anuusumatti hin jechaa jira bar. Kamana keessatti kan cufame malee bar kan alaati miti amma gibbiitti kan awaashatti gannama baasu isa san qollofan kan manaa gadi ba'aniin san kan gibbi awaasha keessatti ban akka. Ani dhugaa dubbachuu masi Saudi Arabiyaa keessatti ba'i hin jedhu garuu waaqayyo guddaadha beektee waaqayyo kadhadhu habdii godhadhu akka niitis si fayyisu tsalootii godhadhu ni fayyitirre tsalootii si yaadanna okkee kadhannaa si yaadanna. Kanarraan kana garuu ofin dhibbisin sammuu kee ofin dhibbisin garuu Saudi Arabiyaa keessatti badisiin hin jedhu yoo nama qabaatte waalaa nama beektu jiraate akkasittiin yoo maskootiin banaatee ba'isin jedha malee ani jechuun kanaaf hin gorsu dhugaa ba'isin jedhee sin gorsu garuu falli biraa dooraate natti tolaan. Falli biraa hin jiru ka jalaa ba'uudhaan carraa argadhu halkan illee maan ta'an barri akka isaan raaffatanii nan ba'anii beekte.
Waaqayyo gaariidha lubbuu abdiin kutatin. No boruu jechuun waan warri beekamu carraa. wanni tokko sarraatanyonni mana fooqii gubbaarra hojjetan tokko hin jiru beektee isaan iyyuu ofii ol galchee namichi dhiiraa ofii of galcheet barri alaa kana qollofe isaan gubbaa baasee jechuudha akkanani jarallee jala gadi hin baane. Ani silaa duratti gisa inni jarri fooqii ba'ani isaan yoo barri duuba banaa dhiisan achiin hin ba'a jedhee yaade ture. Amma formaata biraan qabu intala koo cannaqamaan jira barri. Sarinuyyuu ijoolleen garee bulguun kun hin hirmaattu jettee rahuuman riimuuf nagoota odoon bilbili kee jala taa'u. Naatu tana garee sallaalutti anoota tanaan na jinniti si'alaa kufte abboo gariin xiqqoo. Garee jalaa miti gisee na jala jaartiin kuftu ganama bar lafa barii gisee sa'aatii 11 ganamaa sani sagaduudha gisee shintibeeti Xiqqoo geessu. garaffina akkanaa sirra ga'ee sabbootti odoon sun himte sabboonni gara laafittiidha sii feeyyanti. Eeyyama immoo sii feeyyanti rakkina keessi mattee rakkoon qaban gareetiin itti amma dhibbisaaraan gareedhi. Garuu anas hin jechaa jiru. Alammaa haala keessa jirtu beekti. Sanuunoo biyya iyyiteetillee namni sin dhaqqabu. Lubbuun namaa akkanatti dabartuu dhabeetti yookaan si dhiisiti. Biyya sanis hin beekta. Inni tokko yoo ta'e du'aa asirratti murteeffama waan ta'eef baay'ee ulfaataan. Ati immoo cinqii lammataa irratti hin dabalimee furmaata natti girgiddaa maskootii cabsee ba'u. Si salphannaa eeyyee. Jechuun cimaal cabsita maskootiin akkatti qollofama. Qulfiin qabu maskootiin hin qabdu. Shiboo qaba duubaniin illee. Si baasaa reertatti cabsite inni si baasa. Taa'oota galtuu ollaadhaa osii argan immoo mazaziin biraa fitti yoommoo. Burcuqqoon hin cabaa basoonniitu hin cabne malee kan shiboon duubaniitti rukkutame qaba. Na dhaggeeffadha nama. Maskootii dhabdu sun dhaggeeffadha. Fakkeenyaaf akkana gootirree fakkeenyaaf baduudhaafis yoo yaaltee waanuma beekatiin fi tana kuffisitti fakkaata. Akka kootitti jechuun akka nama hin balleessine niitiin ofiif kufte ta'ee kan hin beeku rabbitu beeka. Akka kootitti garuu niqaagee godhu si barbaachisa. Namni mana nama dadhabaa tiriit godhuu fi akkasumas ijoollee eeguu ani baay'ee sodaadha. Dhugaa rabbi ani yeroo baay'ee buzeedhaan na sodaadha. Waaqayyoo eegaa jira malee buzee yuutuubii ni beekta. Ijoollee qabdi isheen ani hedduun hin dhibbadha. Maal jettan dhagahume sagaleen kee? Shaarrafnes ani haasaan jiraan. Laa baay'een dhageessisu gadi laafte. Buzee jettee jimaan badde. Ani haasaan jira ka. Buzee jettee jimaan gadi laafte. Sagalee kee ol fuudh xiqqoo bilbilli kiyyallee baay'een dhageessisu. Of eeggannoo godhuu qabda ture siin jedha lubu of eeggannoo godhuu qabdaan yeroo baay'ee buzeedha funan dhibbadha waan daa'ima qabdu fatillee waan erga nama akkanaa dhibamaa manaa qabaatte dirqama of eeggannoon barbaachisaadha. Amma bar waan hin godhun dhabee beeqa chaansiin ani qabu hin jiru amma jaartiyyoo achi deebitee amma dubbii natti fidanillee manni kiyya immoo guddaadha beektee fooqii gubbaadha fi jala. Mana yaalaa keessanii miti hanga fayyitee deebitutti eeggadhu akka hootitti obsaan maaliif nam oobaatellee si qabsiisuu san danda'u Suudi Arabiyaa keessa erga lubbuu wanta biraatitti xaxanii immoo si qabsiisanillee mana hidhaatti si galchu si galee. Isa nan beeka kaa jechuun amma bar mana keessatti amma hin ilaalle intalli takka hin jirti misaa hojjettee beekte ilaala akka ishiin naan jettu mee jaartii sun waalaa taatu mee miilli ishii fayyuu haa baatu naan jettu birrii kee ji'a kanaatirraa mursiisnee yaalchisnaan naan jettu. Birriin xoosii kee fudhatu gaanaarree mursiistu maali? Birriin ani birriidhaaf hin ciqqabne barbaaduu barbaadani malee. Erga namni mana hiraate akkitti baataati waafaan lamaas nattaa sobsaa qoma sii haayi. Intalli hin jirti fooqi irra baatii gadi buute rakkoon qabume karaa ittiin bahutu hin jirre malee karaan barriituu cufaa ta'eeti malee barra akka ittiin mucayyoon nan eegdu beekta akkasitti. Okkeespeelen gateedhin akkuma waan tokko ani badisiin hin jedhu afaan kootiin dhugaa rabbiyan. Hin gatu asitti mana kanattis baalaan gateen beeku barri gibbuma keessa godhama shofeerutu jira shofeerutu dhufee gaa baasa. Ishi akkasis haa ta'u ishi garuu akka kootitti lookeeshinii kee biyya san nama jirutti. Rakkina namatti dhiyaatu kan biyya sanii si dhaqqabuu danda'anitti lookeeshinii kee ergii akkasumas lakkoofsa quxurii mana sanii ergii akkasitti of eeggannoodha malee biyyaansi waa tokko si goonoo jedhanu lookeeshinii waan ergiteef lakkoofsa quxurii mana sanii waan ergitee fi
salphaadha beektee si baraaruu danda'u masii. Anamma beeruutiin jira beeruuti wanta si godhu tokko hin jirti galee garuu akka nama tokkootti sammaraachisitti maayiraan. Ati Garuu maama mana sanii laagoota baay'ee kadhannuma keessan naa godhaa malee ofii cinqameetuma ni bas akkan onlaayinumatti ijoollee argina mana argattarna ijoolleen irraa kaasuu didde ijoolleen as keessa jirtu. Sabboontu nurraa kaasuu diddetti dawwale. dhiisii ta'uu dandeessi kan namatti hin qabamin lubbuu sabboontu itti hamaati kana. Rikardii godhiif kaamaal. Tokko faashinisne mana jaartin jirti ni reetta ofishiitiif akka ta'e dhugaa dandeettii qabdi hin doomishin gobasiidha. Namatti hin qabamin haa. Akkasi dhugaan ulfaata lubbuutu waan hin godhu wallaale. Abshir waaqayyo jira abdii godhadhu Yesuus Kiristoos bakka wanti biraa tokko hin jiru. Dhugaa rabbii waa tokko narra ga'us ani rabbitti of kenneetiin ta'a jechuudha akkasiin ta'a. Ni fayyiti kalas hin kufte malee hin cabne maal. Isaan akkas hin jedhan ijaartiin didmeedhaaf illee dhukkubsatuu dandeetti lafeen ishii kenuu dadhabdu waan taateef walitti hin jiru beekte. Ani barammaa'ee ani ulfaata dhugaa. Ani barnaa cinqaan danda'u lubbuu garuu akkamsi godhani naman beeku tokko hin qabu barsu darabiyaadha naman beeku tokko hin qaban. Toltuu qofaanan beeku. Toltuun illee fagoo jirti bakka isheen jirtu xaayifiin jirti asirra baay'ee fagaata. Laa bakka jirtu hin beeku garuu darabiyaa ta'uu ishii malee ishiin biiziidha. Narraa fagoodha ishiin illee bakka isheen jirtu hin beekaani fagoodha asirra. Sabboontu darabiyaadha miti iyyoo. Sabboontutu xiqqoodha dhiyaate sabboontuun deemsa sa'aatii lamaati. Toltuun deemsa sa'aatii 8 narraa fagaata. Laa sabboontu nullee dhuma sabboontu sitti dhiyaate sabboontu dhumaa hin godhu akka kee mana madaan galee jechuun yoo ammaa raacisii barbaadde yaada si gargaarte yaada karaa biraatti wanta si gootu hin qabdu manaadha isheen jirtu baay'ee ulfaata maaliif odoo haala hojjettee ookee isheen mana madaan jettu wanta si gootu hin jiru baay'ee ulfaata jechuun beekan waan asiin jedhullee wallaalee jiraan waanuma si gorsullee kanatu ammaa raacisiisaa kanatu siisaa daandii kana siisaa jechuudhaaf natti ulfaachaa dhugaa rabbii. Dhugaan ulfaataa akkasumaan koongiraajileeshin firaankii taatetta. Naman beektu masi naman beektu achi nama beektu hin qabdu. Firaankii si godheeraa siin jedhe. Afar biyanchi afar yesuudha illaanne. Faayidaa. Deemama kanatu sirratti. Meemaan afartama uummata kiyya hordoftoota kiyyaan dhaamsa jedhi. Us. Hordoftoota kiyya firaankiin naa milkaa'ee jira natsaannatiin dhugaa seetee narratti cufattee na abaarte afar biinaan jettee mee maal jettan kan? Oh my god. Congratulations natsi jedhe.